jedhe gaafii kiyya na hubadhu dura. Ofii Ayyee. keetii fi islaamummaan sobaa jetteemi. Naam. Ayyee islaamummaan soba ka jedhu ragaan sii kenna naan jetti ragaa islaamummaan soba ka jedhu naa kenni. Arraga Islaamummaan soba ta'uu ragaa siif kenna. Islaamummaan soba ta'uu Quraanni jecha Rabbii ta'uu dhiisuudhaa miti. Quraanni jecha Rabbii ta'uu dhiisuudhaa miti abboleessoo. Gidee tokko. Ani laal kanatti. Saddeettaffaa 65 dhaqiban. 65 Dhaggeeffadhaa jamaa islaamummaan soba jechuun haa kennaa jira Suuraa dhaggeeffadhaa. 65 dhaqiban yaa ibni. Kijiba. Os. Gidee tokko ayyee andee dhaggeeffadhaa jamaa. Suuraa 8ffaa ayata meeqa? 65 Ayyee gaarii. Ilaal dhaggeeffadhaa jamaa. Islaamummaan soba jechuun haa kennaa jira. Hin arraanfatiina. Quraanni jecha Rabbiiti miti. Yes. La awwaa'ii jecha Rabbii minaamination miti. Okay, go ahead. Islaamummaan soba ka jedhu dhaabbataa. Okay, it's okay. نتفق معاك. امشي. Gidee tokko. امشي. Suuraa meeqaffaa? Suuraa 8ffaa ayata meeqa? آية 65 Akkas. Ayyee. Islaamummaan soba jechuun haa kennaa jira jamaa. Yes. Ayyee gaarii. Ayyee. Ani waan tokko bichaa barbaade jamaa dhaggeeffadhaa. Islaamummaan sobaa waan jedheef. Yes. Go. Ayyee gaarii. Yaa nabiyyii kiyya. Dhaggeeffadhaa jamaa. Soba isaa na guddisi ofiin bula. Na guddisi. Lillee guddisi. Gaarii barakadhaa inshallah. Ani amma naa isaan naa fide. Baasillee hin jenneen nan baaseef. Maaliif jennaan? Waan haasayeef jechuu ayyee gaariidha. Yaa nabiyyii kiyya Muhammad. Yaa nabiyyii kiyya mu'umintoota lola irratti kakaasii isin irraa obsitoonni 20 yoo argame 200 haa injifatanuu. Isin irraa 100 yoo argame waan isaan ummata hin hubanne ta'aniif isaan kafaran irraa huma haa injifatanuu jedha. Ayyee maal jedha? Dubbis. Ayyee gaarii. Al'aana amma rabbiin isinirraa laaffiseera. Isin keessaa dadhabbiin akka jiru beekeera. Isin irraa obsitoonni 100 yoo argame 200 haa injifatanuu jedha. Haa injifatan. Amma dadhabbiin isin keessa akka jiru hubatee jira. Rabbiin dachiifsanii uume waan uumamuun beeku yeroo kana buusu. Aandee. Gidee tokko xumuree kaa. Ajaraa kee xumuree kaa. Ayyee xumuree kaa. Ishi gaarii. Ayyee. 200 haa injifatanuu jedha. 1 yoo argame hayyama rabbiitiin 200 haa injifatuu jedha. Rabbiinis obsitoota wajjiniin jiraa jedha. Ayyee. Islaamummaan sobamee ta'etti jedha. Yes, naa obsi. Rabbiin samiif dachii uume. Dhaggeeffadhaa jamaa nama 293 wanta itti aanu beeku Rabbiin akka isin keessa jiru hubattee jedha. Bakkuma tokkotti islaamummaan soba kan jedhu dubbiseen kee ofiin bula. Quraanni kun jecha Rabbiiti miti. Gidee tokko mee. Rabbiin samiif dachii uume waan hundi ni beeka. Lolatti nama galtee akka dadhabbiin isin keessa jiru amma hubattee hin jiru. Ofiin bulaatti mimi. Gidee tokko. Yes, gaafii kiyya. Islaamummaan soba kan jedhu dubbiseen kee Akka Quraanni jecha Rabbiin ta'e mirkaneessitee kaati. Qonna biraa maal barbaadda? Gidee tokko islaamummaan soba kan jedhu dubbiseen kee ana keessatti. Islaamummaan Quraanaa miti? Gidee tokko islaamummaan soba kan jedhu dubbiseen kee. Quraanni kun jecha Rabbiitiin islaamummaan soba. Jamaa tokkoffaa irratti soba ijoolleen kiristiyaana barsiifamanii deeman agartaniittu gaarii tokkoffaa ayyee kun tokkoffaadha ayyee gaarii. Mee wasaa gaafa dhu Rabbiin anaaf uume osoo anaaf hin beeku amma dadhabbiin akka isin keessa jiru hubadhee jedhaa yaa obboleessa kiyya. Gidee tokko andee gidee tokko mee gidee tokko obsi gaamma obsi. Uumama boqonnaa 3 lakkoofsa 12 godhadhu ayyee. Obsa godhadhu mee obsa. Namichi dubartittii ishee ayyee obsi.
Kana booddee namichii fi haati manaa isaa yeroo qilleensi qabbana'an qilleensatti Waaqayyo gooftaan iddoo dhaaba sanaa keessa utuu adeemuu sagalee dhaga'an. Isaan Waaqayyo gooftaa duraa mukkeetii hin dhokatanii jedha. Waganochi wanni isinii galuu qabu eenyu dhokatee Aadamii fi Hewaantu Waaqayyoon dhokate. Waaqayyo gooftaan garuu namichaan waamee eessa jirta jedheen agartee eddeen ni jiru hin beeku Waaqayyoon. Waaqayyoon eddee Aadam jiru hin beeku sii galee isatti hin beeku minaaminee jechaa turte sana eddee Aadam jiru wallaale Waaqayyoon. Eessa jirta jedhee gaafate sii galee eessa jirta jedhee gaafate. Andee eessa jirtaa jedhee gaafate. Namichis yookaan Aadamii ani sagalee miila kee iddoo dhaabaa keessatti dhaga'ee qullaa koo waanan tureef nan sodaadhee nan dhokadhe sii jedhe. Amma Waaqayyootti eenyutti himaa jira? Intanaatti himaa jira. Aadaamtutti himaa jira. Maal Waaqayyoon bakka isaa wallaalee jennaan. Waaqayyoon bakka Aadam wallaalee jennaan. Andee ayyo Waaqayyo qullaa kee akka turte eenyu sitti himee jedheen hin beeku Waaqayyoon akka inni itti qullaa isaa ta'e akka inni itti muka nyaatee ture hin beeku mallee. Silaa ija mukichaa isaanii hin nyaatin jedhee si abboome sana irraa nyaatteeree jedheen hin beeku Waaqayyoon akka Aadaam muka sana nyaatee jiru sii galee. Eenyutu itti himaa jira? Aadaamtu itti himaa jira. Dubbattus hanga beete dubbattus an kanan beeku beeta amma itti seene garuu kan itti taasaa jiru waa'ee islaamummaati. Amma kanaafuu Waaqayyoon baga uummanni 285 Quraanni kun jecha rabbii kan ta'e baga hubate. Gidee tokko ayyee kanaafuu Waaqayyoon kee waan wallaaleef soobaa jechuudha. Gaarii. Waaqayyoon lachiinuu gamaa beekan jechuudha. Obsi Quraanatti sii deebi'a. Waaqayyoon kee wallaala akka ta'e kiristiyaanummaa soba gootee dabarfatte jechuudha. Daayirektii soba gootee islaamummaan xiqqeessa jettee kiristiyaanummaa soba gootee dabarfatte. Yaa Allah galatoomi. Islaamummaan xiqqeessu kiristiyaanummaa soba gootee dabarte jechuudha. Maaliif jennaan Waaqayyoon waan beekan taaneef jettee dubbatte. Ayyee gaariidhaan immoo kana siif ibsa inshaAllah. Jalqabatti lolli kun lola intanaa irratti ka'e waa'ee lola akka isii agarsiisa inshaAllah. Suuraa Anfaal laayata 65 qo'isii agarsiisa inshaAllah biidinillah obsi andee. Ofiin bulaa. Abumaas dhufee jiraati. Mootaa isaaf dhiisishii nama biraan galchan. Oh my god, okay. Ayyee gaarii. Amma daayirektii Waaqayyoon amma bakka Aadaam jiru iyyuu wallaalee Aadaam eessa jirta jedhee waamaa ture barbaadaa ture garteemi bakka isaa wallaalee. Amma daayirektii ani Quraana kana siif ibsaa obsi dhaggeeffadhu ishee ayata. Alhamdulillah. Quraana soba gochuutti dhaqee macaafa soba godhee dabarfate by the way. Agartanii namni Quraana sobsiisa jedhee deemu wallahi amantii isaa kijibsiisa. Ayyee 65 amma 66. Abu Muhammad assalamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salam warahmatullah. Ittifaqa. Onkwaan deenaa dhuftan. Onkwaan magan wayidan. Araara jira. Takka xiqqoo gurra jirra jenneeti. Ayyee. Akkas. Akkasi. Isinirraa fudhadhee mi ustaata? Itu awak koma gitu nami joy malah awak koma mikira awak kok Ayyee. jadi sih kan mikira awak kerra wala beni la cuterai La buon il Cristosi. orang model malah kimi Meron to complete ko raw. Ayyee gaarii. Amma dhaggeeffadhu gaarii. Ayyee gaarii. Sagaleen kiyya jiraami? Hin jiran. Complete. Jalti kota ta komplin gara jala wan intini fite fi silki chifse wan jiru kamera tu badde difama أي الآن خفف عنكم وعلم أن ضعفا في الواحدة عن العشرة وفي المئة أي غاري أما كان إني دبتة جرو واحدان يوم يوكان مو تكما دابو يوكان لافينا تكما دابو إساني راكان كي جتور أي ضعفا في الواحد عن القتال العشرة في المئة عن القتال الألف وقرأ أبو جعفر بفتح العين والمد على الجمع وقرأ الآخرون بسكون العين فإن يكن منكم 100 صابرون يغلبوا 200 صابرون جد يويسين أبسوطاتا إنك كان جلقبا مالدا يويسين أبسوطاتني جدي كايف يوسين مالتاتن أبسوطاتني وان إسان لولا سنرتي أبسوطا بنيفي ربي مال جدين ها إسين كيستي دابو جرا إسين أرقي جدين إسا سامبقاتني بيج كناف مالتي أولا بيكو أوبسي ande أوبسي جلقبت ربين وان هند يوبي كادا
isaan agarsiisuuf jecha akka kanatti isin keessatti dadhabaa argee jedheen. Dadhabbina arge. Dadhabbina maali? Lolarraa baqachuu keessa. Lolarraa baqachuu isaaniiti. Bakka lolarraa dhaabbachuu dadhabnaani obsuu dadhabnaan sila maal jedheen? Yoo isin obsuu taatan jedheen. Maal jedheen? Fa'ii yakun minkum saabiran. Saabir obsaa jedhee kaa'e. Jarra sanatu maal ta'e obsaa dhaban. Amma dadhabbina isin keessatti agarreera jedheen. Obsa dhabuu isaanii. Rabbiin Quraana jalqabatti maal jedheen? Akka jarri obsan isaanitti hime. Obsuu dinnaan immoo maal godhee? Isaan kuffise jechuudha. Xumuree jira. Awwalan beekuu jechuudha. Amma Waaqayyoon Aadamiini bakka isaa wallaalee keessa badde gaafa awwalan beekuu jechuudha. Siifigee jira. Dhibee tokko. Siifigee jira. Alhamdulillah. Ayyee. Aadam gaafa ustaaza Abuu maal jirtu? Waaqayyoon ijji isaa idima namaa ta'ee yaadam eessatti badde muka eessa jirta jedhee ijjuma namaa ta'ee ijji isaa waan arguu dadhabee baay'ee. Eessa jirta jennaan muka jala jira. Maal godhee siigalee ustaaza Abuu maal itti fufaa? Ayyee kana naafii ku dandeessa amma Abuu maal muutii mana danutti. Amma ani directii siif hiike Qur'aan irraa directii siif hiike. Jalqabatti Rabbiin obsoo yoo taatan jedheen. Obsoo yoo taatan yoo obsitan jedheen. Yoo taatan jedhe hin beeku jechuudha waan isaan ta'an. Mee Rabbumaa jedhee tira. Daa dhaggeeffadhu. Rabbiin anaasuume akkasii yoo qajeeltan jannata seentan jechuun hin beeku jechuudha. Yoo qajeeltan jannata seentan jechuun hin beeku jechuudha. Hin beeku jechuudha yaa. Wanti yoo jedhu yoo itti fayyadamutti waan hin beeknes yoo itti fayyadamta. Dhaggeeffadha afaan Oromoo waan hin beekne. Ilaal yoo kana goote kana fudhatta jechuun ikhtiyaara siif kennameedha. Filannoo siif kennameedha. Amma dadhabbiin akkasii keessa jiru hubadhee jedha. Qur'aanan kijibsiisaatti hidhatee macaafa dibbiin gootee biyyoo keessa laattee dabarfatte. Kaa'ee bardiloon ko maal taatisaa? Amma hubadhee jedhee. Waa takka qofa jedha yeroo takka. Amma hubadhee jedhee bar Rabbiin hin beeku sun hin beeku bar amma hubadhee. Hubadheen jedhu amma gidee tokko. Amma akka isin keessa dadhaboo yookaan dadhabinni tokkummaa isin keessa jiru hubadhee jechuun isin hubachiise jedhu isin agarsiise jechuudha. Fakkeenyaaf jalqabatti umartuu intanaa sanarratti sanada isaa yoo gadi fooftee ilaaltee umartuu heddumminaan dhaaddati. Umartuu heddumminaan dhaaddati siigalee heddumminaan dhaaddati. Heddumminaan dhaaddannaan heddumminni waan fayyaduudhaaf Rabbiin cabsee isaan agarsiise. Eeganaa immoo in injifatan akkuma jedhame sanatti. أولا نما دي دم عندك أنا ما دي لا يصلح دهنان هي ربنا ونبرات ما بيدون أما لو سمعت جرسين دي آية كان رادو بنا أتوفي باقاو جني سيدي بيسي نما دي دم عندك أتي نما دي بنجفات نما دي بنجفات داجدان ميرب بماجد يقول لك أنا تيرجي إسام مويتامو أرجي إسام مويتامو أرجي amma rabbiin kana qulqulluudha. Adaraan dhaggeeffadhu. Ayyee gaarii. Eeyyeen jedhee ni jira. Yoo maal taatan jedhee yoo obsitanii jedheen. Obsa dhabnaan akka isaan cabsaman rabbiin daayirektii itti himaa jira jechuudha. Yoo kun yoo obsitan keessa jiru hubadhee jedhaa jira yaa obboleessa. Aysaana minkum saabiran jechuun obsoo yoo isin keessa jiraate jedhee akkas jedheen itti aansima jedha. Amma dadhabbiin akka isin keessa jiru hubadhee jedhaa jira. Namichi ani sagalee miila kee iddoodha. Gidee tokko mee kana bichaan adeebisi. Kana booddee namichii fi haati manaa isaa yeroo qilleensi qabbana'an qilleensa utti Waaqayyo gooftaan iddoo dhaaba sanaa keessaa utuu adeemu sagalee dhaga'an. Isaan Waaqayyo gooftaa dura mukkeetii iddoo dhaabaa sana gidduu dhokatanii jira. Eenyuun dhokatan baabaa? Waaqayyo dhokatan. Waaqayyoon dhokataniiti. Waaqayyoon dhokannaa Waaqayyo gooftaan garuu namicha waamee eessa jirta jedheen. Jamaa dubbisaamee afaan Oromooti kun. Maal jedha? Eessa jirta jedhee gaafate Waaqayyoon macha. Ambar waa'ee kiristaanummaa si gaafachuudhaaf hin dhufne fakkeenyaaf ati Waaqayyoon bakka jiru wallaalee kiristaanaa Waaqayyoon bakka addam jiru wallaalee yaa viidiyoo ofitti deebiseen si agarsiisa akka Waaqayyoon itti waame ande
TikTok dhaabbata eeggadhu. Ande. Aye. Ande gide tokko xiqqoolle ifaa kiyya keessa hin jiru ifaa keessa illee hin jiru. Ande. Akkana qabatee Adam. Yaa Adam. Keessa jirta. Abbaa Yeetnak jedheen. Ande yeetnak jedheen Adamiin. Adam immoo garuu maal ta'e? Adam maal ta'e? Yaa Waaqayyo ani barsi dhokadhee jedheen. Eessa dhokatte jedhan? Dhaabaa wayinii keessa dhokadhe jedheen. Sii galee? Akka kanatti waame Waaqayyoon bakka Adam wallaalee. Sii galee? Ande ifaa keessa illee hin jiru sirriitti si agarsiisa. Akka kanatti Waaqayyoon bakka isaan wallaalee. Sii galee? Amma just wanni miliyoon jedhe kun akka dhugaa dubbachuudhaaf just waan gootan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jaran. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Jechuun baga jiraat jarana mee suutuma yoo tasgabbootanii islaamaas kaanis ka islaamaa keessa hin beejo so justice yoo kunis dura waan takka yoo waanummaan akka ati quraana keessa gaafattu wangeela keessa jiraat amantii lachuu dhiisuu qabda ati kitaaba lachuu gattee deemuu qabda waaqeffataa ta'uu qabda beektu waaqayyoon okay kakuu seera uumamaa keessatti Aadamii fi Hewaan waaqayyo jalaa dhokatanii bakka inni kaa'ee deemanii muka nyaatan muka san akka nyaatan hin beeku san muka san nyaatan okay Abu Muaz yes Abu Muaz dhiifama wallahi isin kabade jechuun amalli ke jalqaba ulfaataa ta'us amala ke wajji waliif galu baadus haalli qilleensaa jiranii namni walitti dubbachuu danda'a jira fakkeenyaaf waaqayyoon gamaa gamanaa kun lamaanuu sobaa taanaan